Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu ammaa Finfinneedha nu dhaqqabe qabna. Koreen giddugaleessaa KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura taa'a, obbo Baqqalaa Garbaa dura taa'a itti aanaa tokkoffaa, Jawaar Mohaammed immoo itti aanaa dura taa'a KFO taasisuun filatanii jiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoo kan adeemsise Kora sabaa lammaffaa guyyaa har'aa Finfinnee keessatti adeemsiseeni. Kora kanarratti godinaalee mararraa koree giddugaleessaa KFO kanneen bakka bu'an namoonni 82 filatamanii jiru. 17 immoo koree hojii raawwachiiftuudhaaf kan filataman. Kora kanarratti boordiin filannoo biyyaalessaas argamuun gabaafamee jira. Kora KFO Finfinneetti adeemsifamaa jiru irratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa, obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed dabalatee koree hojii raawwachiiftuu filatamees jira. Isaanis obbo Mulaatuu Gammachuu, Xurunaa Gamtaa, Dajanee Xaafaa, Anwaar Saanii, Gurmeessaa Ayyaanoo, Hamzaa Adaanaa yookiin Hamzaa Booranaa, Mootii Beegii, Hirawaaq Girmaa, Shabbudin Sheek Nur, Fiqaaduu Baanja, Amaan Kaniso, Sultaan Qaasim, Muhammad Abdallaa fi Asfaw Angaasuu ta'uun beekamee jira. Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kora KFO irratti argamuun ABO'f KFO'n yeroo rakkoo wajjin dhaabbatu wal abdatus jechuun dubbatan. Korri KFO borus akka itti fufee oolu sagantaa bayirraa baruun danda'ameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya kora KFO jala bu'uun kan isinii gabaafnu ta'a. Nagaan nu tura.